sa'aatii muraasaan duub lafti iyyannaa weeraramte. Loltooti mootummaa dhukaas bananii namni wal ergugachuun allayyaduuti. Aawwaniif ijoollee jaarsaaf jaartii diqqaaf guddaan aduna fi namooti lakkoofsaan 500 caalaan lafaadaaf seenaa qaeduudha Oromoota ora arsaadii irra du'aaf jilbeeffatan. Breaking news. Stampede in Oromia. Hundreds died in Thanksgiving Day. Miidiyaaleen addunyaa walirra fuudhanii afarsan. BBC ni waaca. Aljazeera ni niyyisiisa. Miidiyaaleen akkan jedhanii gabaasaa turan. A festival has ended in bloodshed in Ethiopia. Dozens of people have been killed in a stampede after police confronted ethnic Oromo protesters. People in the crowd held up crossed wrists, a popular gesture of dissent before the stampede happened. Wagga sadiin bood qabsoo jaba godhamee wayyaaneen baqaate. Opdiyoon immoo nuumati waliin jirjechuun goga jijjiirratte qulqulloo fakkaate. Dhiifama bilisummaaf araarama 2019. A festival of Thanksgiving marked by Ethiopia's Oromo community, signaling the end of the rainy season. Ayyaan irreecha khabaranaati waggoota 150 bood Oromoon diri yookaan magaalisa gudditti Finfinnee walitti qabamuun hora Finfinnee namooti lakkoofsaan miiliyoon 10 dhiyaatan malka bu'anii hora Finfinnee rabbi ofii galatoofachuun jinni barootaaf dhokattellee iyyisiisuuf beellam qabatan. Beeyyi taakkalee uumaa Finfinneetti argamna. Asirratti irreechi saalaan naman qoodu umuriidhaan. Waggootan 150 qabsoo hadhooftu waggoota 4 booda Oromoon ayyaan irreecha hora Finfinnee dirisa guddicha kabajachuuf namoonni miiliyoon hedduun lakkaa'aman uffata aadaa fardo ruufaaf lichoof waan aadaatiin faayamuun Finfinnee dhuunfatan. Konkolaatotni kuma hedduun lakkaa'amanillee akkuma kan imaltoota guutuu Oromiyaatiif biyyoota hollaa kanneen akka Keeniyaa farda duddabaachuun balbala afran Finfinneen qabdu duuchanii jiraattota Finfinnee afaan qabachiisan. Ayyaan xiqqii gammachuuf miira addaatiin guutam kanaan addabaabaayii riqichaaf gaammoowwan gugurdoon hedduun magaal Finfinnee keessatti argaman alaabaa abbaa gadaatiin yoo faayamanii. Alaabaan kun addabaabaayif gaammoowwan ijaarsa faallee dur darboon siidaa Atsee Minilik faattillee mirmirfamuun jaarsi sun iyyuu alaabaa abbaa gadaatiin faayame Oromoo fakkaata. Suuraan abbaa gadaa kun fuula fardi siida dabalee hamminlik yaabbate waggootaaf dhaabatirra mirmirfamuun jabdu hamirqaana fayyada.